WhatsApp nama fedhe kan abbaan fedhe haa ta'u haala xiqqoodhaan haala isiniif galu haala namni waa takka hin beekne iyyuu hubachuu danda'u akkaataawwan xiqqoodhaan ofirratti tanu yookiin waan inni barreeffamu hunda isaa kan walii ilaaluu dandeessan akkuma immoo suuraa viidiyoo wama hunda WhatsApp irratti dhufu wama xiqqoodhaan wal hordofuu dandeessan isin agarsiisa. Ifa isiniif ta'e WhatsAppidhaan akkaataa isin wal hordoftan akkaataa nama hordofan isin agarsiisa. Gaafiin kun rabbiin soraadhu haadha manaa kootiifani rabbiin soraadhu abbaa manaa kootiifani. Kanarratti koomentii heddunnaa barraa hanan beekaa hubadhaa. Ani hataa hin jenne an garuu waan barsiisaara tokkoffaa akka namni isin hanne wanni kun jira yani of eeggachuudhaaf gaariidha. Isa lammataa immoo waliigalteedhaan walii hordofuun gaariidha. Hubadhaa an itti gaafatamummaa hin fudhadhu garuu immoo akka nama kamiifuu nama wallaalaa kamiifuu galuutti agarsiisan WhatsApp nama fedhee kan ijoollee keessanii kan haadha warraa keessanii kan abbaa warraa keessanii haa ta'u ofirratti tanii meseejii akkaataa hordoftan anatu isin agarsiisaa. Inni waan kana isin barsiisaaruu fi ittiin nama miidhaa osoo hin taane ittiin nama hataa osoo hin taane baraadhumaafani garuu jaalallee keessanii waliin mari'attanii wal akkas gochuu hin dandeessani. Kanaafuu na hubadha. Asirra gizee dhuftanii riyoo shaafii jalan isinii ka'a. Riyoo shaafii olii kan jalan isiniif ka'a. Riyoo shaafii jalatti seentanii barattan. Profaayiliitti tuxxanii dhuftanii. Kunoo liinkii gubbaa tuxxanii dhuftanii moorri feesbuukaa yalla. Amma hatuun dura WhatsApp kiyya keessa seentanii isin agarsiisa. WhatsApp keessan keessa seentanii bakka tuqaa sadii tuxxanii liinkii device isiitti kana tuxxanii asirra hin jiru mallattoon googeltu jiraate hatamee jira jechuudha. Kanaafuu mallattoon googel hin jiru. Amma aappiin isin agarsiisa. Hubadhaa bilbilli inni aappiin irratti isin buuftanu bilbila kan isa hordofuu deemtanuuti. Kan isa hordofamuu deemu irratti aappiin hin buufamu. Fakkeenyaaf kan isa hordofuu deemtanu ati bilbila kee yoo nama hordofuu jette maqaan aappii weeb WhatsApp jedha. Akkuma agartan kana bakka feetanitti barreeffatanii buufachuu dandeessan weeb WhatsApp. Liinkii isaa telegiraama kiyya jala yookiin dibkirishinii jala isinii ka'a. Amma bilbila isa hordofuu jedhaaruutti aappii buuseera miti open gootanii seentanii. Bilbila lama wal biratti argaa jirtanii open gootanii seentanii. Inni aappiin irratti bu'e kun isa hordofaaru. Kanaafuu beeksisa kanaa irraa deebitanii beeksisa suutumaa irraa deebitanii irraa deebitanii deebi'a beeksisni kuni. Kanaafuu asirratti gizee dhuftanii continue isi jettu kana rukuttani bilbila isa hordofuu jedhaaru. Isa hordofuu jedhaaru bilbilni isin continue haa rukuttanu. Tayyib. Amma hanga inni barbaade fidutti eegaa. Akkuma argaa jirtan fidee jira. Fuulli nuti barbaanne kanuma qofa. Kanaafuu bilbila isa gama kaanitti deebina amma. Isa gama kaanitti deebina amma. Tamaaru keessatti deebinee WhatsApp asirra jiru argattanii tuqaa sadii xunna. Link device isii jettu gacuqaafna. Kana booda bakka barreeffama bulee kana agarru kunna. Kana booda qulfii keenya bananna qulfii nu gaafata. Kaameeraa akkanatti nuuf hinnaan akkasitti irra qabna. Hanga inni ofitti harkisee saabutti jechuudha. Amma saabee jira akkuma argaa jirtan. Kunoo jara lamaanittu argaa jirtanii. Isa kanarratti googel fidee jira. Sagaleen namaa inni cuftiyyuu achi darba amma eega. Kunoo sagaleen namaa inni asirra jiru gara kanatti darbee jira. Kunoo sagaleen nama cufaayyuu akkuma argaa jirtan. Asirra majamaraan jiru muxawwaadhaan ni gadi immoo kaalidee jedha. Kunoo asirra sakka jedha. Ashi ifa isiniif ta'ee xalafamee jira jechuudha. Sagalee dhaggeeffachuu dandeessanii waa hundaa hin dandeessanii. Wanni asirra jiru achirra jira. Kanattuu hatuu dandeessanii. Amma bilbilli inni kun profaayiliin isaas riyoo shaafii kunoo profaayilii riyoo shaafiitii. Gararri kan jiru muxawwaadha. Guruppii ana keessa dhoskadhee akkeessa jira hundinuu yoo isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu akkanatti hatamee jira. Kontiinoo gizee rukunne kunoo akkanatti nuuf fida guruppii waan hunda akka jiru xiyya kana rukunne of duuba yoo deebine profaayiliin gaaraa akkasii muxawwaa inni jedhus akkasii ifa isiniif ta'eera miti kaalas inni hate amma kaalas isa hate keessaa gallee jirra hatameera bilbilli kiyya hatamee jira. Hayyee inni hatame kun egaa yoo bakka muxawwaa jedhu kun hundi isaa hatameera argattanii
Amma mee sila duwwaa isin agarsiiseera miti tuqaa sadi tuqa. Liinkii device iseettu kanan tuqa. Eeyo mallattoon Google Chrome kun dhufeera. Hatamee jira wanni haasa'u wanni hundinuu otoo amma miiseejii itti barreesse gama dhaqee bu'a. Osoo amma miiseejii asii tokko barreesse gama dhaqee bu'a. Kana irrattuu ifa isiniif ta'aara natti fakkaata. Kanaafuu immoo of keessaa baasuun immoo xiqqoodha. Amma WhatsAppii gama kaanii keessattuu gallee wanta kan jiru garuu web WhatsAppiin kun hatee jira jechuudha. Mallattoon Google kun bilbila keessan WhatsAppii keessan irratti dhufnaan WhatsAppii keessan xalafamee jira. Yoo hin jirre immoo gammachuudhaan jiraachuu dandeessanii. Kanaafuu bakka Google Chrome jettu kana cuqaaftanii bakka logout jettu kana cuqaaftanii keessaa bahee jira. Amma kanatti keessaa baaftanii barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Akkanatti nama isin hordofaa jiru akkanatti beekuu dandeessanii akkanatti nama hordoftanii nagaan naa jiraadhaa galatoomaa ulfaadhaa. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba.